Ashama harka fuunee akkam jirtan kabajamoo hordoftoota Waliif Tube. Waliif Tube warreen chaanaalii kanaaf haaree taatan like, subscribe, comment godhuudhaan jalqaba hordoftoota keenya warreen taatan garuu mallattoo dawwalii santuquudhaan gaa odeeffannoon teenya guyyaa guyyaadhaan akka isin bira gahu akka irratti hirmaattan isin gaafanna. Guyyaa har'aan tanaa gaa gaafilee sadii hawaasa magaalaa Dirree Dhawaatiif qabannee dhiyaanneeti jirra. Gaafileen sadeen gaa magaalaan tun magaalaan Dirree Dhawaa ona afran qalloo jedhamuudhaan kan beekamtu. Afran qalloo gaa ilmaan afur qaba. Ilmaan afreen isaa eenyu waan jedhu gaa hawaasa irra deemnee kan gaafannu tahaa jechuudha. Kanaan wal qabatee gaa akkasumas gaafiin teenya tan lammaffaa makiinaan mootummaa takka gaa loon tokkorraa ilkee gubbaa yoo kan cabsitu taate gumaa eenyutu kafalaa waan jedhudha gaa guyyaa har'aan tanaa kan waliin laallu. Gaafiin teenya tan sadaffaa killeen takka daqiiqaa 5tti kan bilchaattu yoo taate killeen 5 daqiiqaa meeqatti bilchaatti waan jedhu kan hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa deemnee waliin gaafannu taha. Turtiin keessan nu faana haa taatu isiniin jenna. Hordoftoota keenyaa fi warreen hordoftoota keenya hin ta'inis subscribe godhuudhaan gaa guyyaa har'aarraa jalqabdanii hordoftoota Waliif Tube akka taatan gamanumaan isin gaafanna. Gara sagantaa waliin adeemna. Durarratti maqaa keenya isin jaan. Maqaa kiyyaa waan na gaafatteef hedduus galatoomfadha. Maqaa kiyyaa Afandii Khaliifaa nangaa. Afandii Khaliifaa. Jiraataa magaalaa Dirree Dhawaati. Jiraataa magaalaa Dirree Dhawaati. Gaafiilee takka deddeemnee hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa gaafachuu jirra. Gaafiin har'aan tana si gaafannu gaafii barnoota taate akkasumas waan takka tasammuun deebisuu dandeenyu. Mee waraabessi ni yuusaa yoo jenne fardii maal jedha? Fardii ni ililcha jenna gaa. Ni ililcha. Ilmi namaa too? Ilmi namaa yoo boo'emu. Aha, ilmi namaa bakka numa gammada. Numa gammada? Aayaa, killee takka daqiiqaa 5tti yoo bilcheessan, killee 5 daqiiqa meeqa bilcheessan? Daqiiqaa 5tti jetteeti. Takka daqiiqa 5tti yoo bilcheessan taate, 5 daqiiqa meeqa bilcheessan? 5 jaawuma yookiin 5 fi bakka jaawuma keessa. Daqiiquma 6 fi 5. Waluma keessa. Walumatti. Walumatti. Galatoomi gaafii takka deebistee takka dhabuu keetiif hedduu galatoomi gaafii deebii nu hojii taasiste. Ayyaanis waan hundaaf siin galatoomfadha. Durarratti maqaa keenyu siin jaan. Kaamil Adam. Okay, Kaamil Adam. Jiraataa magaalaa Dirree Dhawaati? Hayyee. Mee magaalaan Dirree Dhawaa gaa onaa afran qalloo jedhamuun beekamtiimi? Afran qalloo ilmaan afur dhale. Ilmaan afreen isaa sannaa himuu ni dandeessaa? Beeku. Akka isaa beektu ni jira? Tokkollee? Ahmad moo Ahmad. Ahmad Sufyan. Ahmad Sufyan dhale. Akkasiisa. Qalloo Ahmad Sufyan dhale. Kabiraawo eenyu dhale? Kabiraan beeku. Ahmadumaa fi Sufyan keessaa beektaa? Ani itti dhagee akkanumatti. Kana dhageesse? Hin arkanne seenaa dogongoraa si himanii qoradhu akka gaariitti ayaa. Gaafiin tiyyata lammadaa gaangeen takka karaa nama takka dabarsurra ilmoo dhaltee yoo taa'u jiraatte akkamii bira dabartaati? Achi firraa siisee gaa. Gaangumaa fi ilmoo achi siistee dabartaa? Ilmoo achi siisa summoodii xiqqii qabadheetiin firaa deema. Gama xiqqii takkaan dabartaa. Gaangee ilmoo dhaltee karaarra teessu jechuudha. Amma yoo gaangeen asii taa'u jiraatte ilmoon asii taa'u jirtimi ilmoo isii bira godheetiin ana akkasii biraa dabala. Galatoomiyaa deebiileen harkanne Waliif Tube chaanaala gubbaarratti deebii gaafiilee si gaafadhee tan harkachuu ni dandeessaa. Hordofi. Maali maqaan chaanaalaa? Waliif Tube. Waliif Tube. Waliif Tube. Durarratti mee maqaa keenyu siin jaan? Abduu Ahmad Nanjaan. Abduu Ahmad. Jiraataa magaalaa Dirree Dhawaati? Jiraataa magaalaa Dirree Dhawaati. Hayyee har'a hawaasa keessa deemneeti gaa magaalaa Dirree Dhawaa gaafiilee takka gaafachaa jirra. Mee gaafuma salphaadha gaa kasi gaafannu badhaasaas ni qabdi gaafiin isii yoo kan deebistu taate. Killee takka daqiiqaa 5tti kan bilcheessitu yoo taate killee 5 daqiiqa meeqa bilcheetti? Wallaahi hin beekne. Hin beekne? Killeen takka daqiiqaa 5tti bilchaatti. Killeen 5 daqiiqaa meeqatti bilchaatti? Daqiiqaa 50. Daqiiqaa 50 bilchaatti? Daqiiqaa 25. 25. Daqiiqaa 25 bilchaatti? 25. Hin arkanne deebii kanaagaa Waliif Tube chaanaala gubbatti harkatta gaafii takkaan sii fida. Shimbirroo habbaa torba ta muka gubbaa jirtu. Habbaa takka gizee biraa dhooyte habba meeqaa mukarratti hafe? Abbaa meeqa?
Shimbirroo torbarraa gizee takka biraa dhooyte Jaaf. meeqaa biratti hafe? Jaaf. Deebii kanaatti isin harkanne waliif chaanaal gubbaarratti gaa ni harkatta sii galee waliif tiyuub chaanaal gubbaarratti ni harkatta deebiilee kana gaafii fi deebii kee nu wajjin godhuudhaaf hedduu galatoomi isin jenna. Galaayee. Isinis galatooma. Galatooma. Durarratti mee maqaa kee eenyu siin jedhan? Fariyaa. Fariyaa eenyu? Fariyaa yaabara. Sagalee teetii ol fudhadhuuti jiraattu eessaati? Sabaatanya. Sabaatanya jiraata? Gaafii takka takka magaalaa keessa deemnee gaafachuu jirra. Gaafii si gaafannu makiinaan mootummaa takka yoo loon takka ilkee gubbaa kan irraa yaaftu taate gumaa eenyutu qaba? Maali? Makiinaan mootummaa takka loon karaarra dhaabbatu ilkee gaccaatee yoo karraa yaaftu taate gumaa loon sanii ilkee isaa ka gubbaa eenyu qaba? Ilkee eenyu qabala? Ni qabalamti ilkeen loonii ni qabalamti. Egaa yoo karaarra ka gacca'u taate eenyutu qaba? Mootummaa ni qabala. Mootummaa qabala. Eeqa. Ilkee loon sanii mootummaa qabala jechuudha. Eeqa. Hin harkanne. Gaafiin talammada killee takka daqiiqaa 5tti kan bilcheessan yoo taate killee 5 daqiiqaa meeqatti bilcheessan? Killee 5. Killee meeqa yoo meeqa? Killee habba takka daqiiqaa 5tti yoo bilcheessan killee habbaa 5 daqiiqaa meeqa bilcheessan? Daqiiqa 10. Galatoomi nu wajjin gaafii fi deebii godhu. Durarratti maqaa kee eenyu siin jedhan? Gaakiyaa Obsaa Suleetiin jedhama. Obsaa Sulee munshiidaadhaan beekamaadha gaasilaa'u. Gaafii takka takka hawaasa keessa deemnee gaafachaa jirra. Hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa keessa ati jiraataa magaalaa Dirree Dhawaa akka taate gaanii beekna. Gaafiin nuti har'aan tana gaafannu loon takka makiinaan mootummaa gaccaatee ilkee gubbaa yookaan irraa cabsitee yookiin irraa yaaftu taate gumaa loon sanii eenyu qaba? Abbicha gaceessan. Shubeerticha jechuudha. Shubeertichaatu gumaa ilkee isaa ta gubbaa kafalaa jechuudha. Gumaan ilkeen san hin jirtu. Ilkeen san hin jirtu. Ilkeen hin jirtu hogguu jettu. Jechuun ilkeen isaan argamu. Saniifuu gumuma kafala. Gumuma kafala jechuudha. Ayyee. Lammada irratti wanni si gaafachuu barbaade gaafiin teenya tan lammada killee takka daqiiqaa 5tti kan bilcheessan yoo taate killee 5 daqiiqaa meeqa bilcheessan? Beekuma 5tti. Beekuma 5tti. Harkattee jirte jechuudha. Waraabessi ni yuusaa yoo jenne fardinoo Ni himsa. namni noo Iyya. ni iyya. Gaafii fi deebii nu wajji godhuu keetiif hedduu galatoomsi. Hedduu isin galatoomaa isinis. Durarratti maqaa kee eenyu siin jedhan? Idriis Khadir Yusuf Sagalee ta'e ol fudhadhuuti jiraataa magaalaa Dirree Dhawaatiinsa. beekamaadha san. Gaafii takka takka hawaasa keessa deemnee gaafachaa jirra. Gaafiin duraa guyyaa har'aan tanaa ka gaafannu loon takka ilkee isaa ka gubbaa makiinaan mootummaa takka gaccaatee yookaan irraa yaaftu taate gumaa isaa eenyu kafala? Gumaa isaa ka kafalu mootummaadhaan ja'a. Inshuraansii kafala. Inshuraansii kafala? Mootummaa kafala. Loon takka ilkee isaa ka gubbaa yoo makiinaan mootummaa takka dhooytee kan irraa yaaftu taate inshuraansii kafalaa jechuudha. Dhugaa. Gaafii deebii isaan harkanne deebii isaa gaa waliif tiyuub kana chaanaala kana gubbaarra boodaranii harkata gaafii takkaan sii fida. Killee takka daqiiqaa 5tti kan bilcheessan yoo taate killee 5 daqiiqaa meeqatti bilchaatti? 25tti. Daqiiqaa 5tti. Walumaanuu. Daqiiqaa 5tti. Harkatte. Lammadaa harkatte. Gaafii sadeessitu kaniin sii fida'u karaa nama takka dabarsu gubbaarratti ilmoon gaangeetii fi gaangee yoo si dhufan akkamitti bira dabarta? Karaan san nama takka dabarsa. Ilmoo gaangee fi Gaangeen yoo waliin si dhufan ati akkamitti cinaa dabarta? walumaanuu achi dabarnaa kalaas. Walumaan dabartanii? Sii fi ilmoo Anaatu irra ol bahee waliin dabarra. Ilmoo akkam goota? Ilmoo gaangee. Haala gubbaa ol baanaan ilmoon na jala deemti. Tanan harkanne gaafii takka harkattee jirtaati.
Gaaffii fi deebii nu wajji godhuu feetiif hedduu galatoomi siin jenna. Galatoomi ati. Dura irratti maqaa keenyu siin jenna. Maqaan kiyya Najmii Baashaa Alii jedhama. Najmii Baashaa Alii jiraataa eessaati? Jiraataa Lagaarree. Jiraataa Laga Harree. Gaaffii takka takka gaggaafachuu jirra. Magaalaa Dirree Dhawaa hawaasa keessa jiraatu hunda deemnee gaggaafachuu jirra. Gaaffii guyyaa har'aan tanaa si gaafannu. Waraabessi ni yuusaa yoo jenne fardiin hoo maal godha? Fardii maal godhaa? Waraabessi ni yuusaa jenne fardiin hoo maal jenna? Akka maal jennu mee maal jaasa? Wuuyi. Sansaree jaami. Sareedhe. Ni dutti. Fardii akkam jaa? Akkam jaa? Fardii akkam jaa? Sirraa dabarsinu. Nirraa dabarsinu. Lammada shimbirroo torba ta muka gubbaarra jirtu. Takka yoo biraa dhoyite abba meeqaa? Jaafa. Abba jaafa. Gizee takka biraa dhoyite. Tanaa sin harkanne tasadeessituu tanii si gaafadhu. Killee takka daqiiqaa 5tti yoo bilchaatti. Killee 5 daqiiqaa meeqa bilchaatti? Daqiiqaa 5 qaba. Daqiiqaa 5 bilchaatti? Daqiiqaa 5 bilchaatti. Waa cuftiinuu. Galatoomi harkattee jirta. Gaaffii fi deebii nu wajji godhuu keetiif hedduu galatoomi siin jenna. Anis hedduu isin galatoomfadha. Nurraa isin babbadiina. Hashama kabajamoo hordoftoota Waliif Tiyuub. Gaaffiilee hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa keessa deddeemnee gaafachaa turre. Namoonni muraasni nuuf deebisanii jiran. Namoonni muraasnis argachuu hin dandeenye. Keessaafuu gaaffii teenya tan guyyaa har'aan tanaa afran qalloo ona magaalaan Dirree Dhawaa ona afran qallooti. Afran qalloo meeqa dhalee jennee gaafanne hawaasni magaalaa Dirree Dhawaa keessa ijoollee keessaafuu ol guddottonni yeroo ammaan tanaa seenaa barachuu dhabuudhaan gaa. Ahmadii fi Hassan dhale kanuun jees ni jira. Kanaaf wal qabatee egaa guyyaa har'aan tanaa gaaffiin teenya tan ona afran qalloo jedhamuudhaan beekamtu magaalaan Dirree Dhawaa. Afran qalloo meeqa dhalee waan jedhu irratti egaa deebiin isaa afran qalloo ilmaan 4 dhalee. Kan duraa ala lammada daga dhalee sanbooda oborraa fi baabbilee dhalee. Gaaffiin guyyaa har'aan tanaa killeen takka daqiiqaa 5tti yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqaa meeqatti bilchaatte kan jedhuuf killeen 5 daqiiquma 5tti bilchaatti walii waan bilchaattu jechuudha. Kan gaaffii sadaffaa guyyaa har'aan tanaa gaafachaa jirru loon tokko ilkee gubbaa isaa makiinaan mootummaa irraa gacca'eeni yookiin dhaweeni kan irraa yaasu yoo taate guma loon sanii eenyutu kafalaa kan jedhu loon ilkee gubbaa hin qabu. Loon ilkee gubbaa waan hin qabanneef namoonni hawaasni magaalaa Dirree Dhawaa tokko hubachuu dhabuudhaan gaa abbaa makiinaa kafala kanuun jees ni jira. Inshuraansii kafala kanuun jees ni jira. Namoonni muraasnis argataniiti jiran jechuudha. Guyyaa har'aan tanaa gaaffii fi deebii hawaasa magaalaa Dirree Dhawaa jiraatanii waliin taasisaa turre kan hanga ammaan tanaa taasisaa turre kana fakkaata. Chaanaalii keenyaaf warreen haaraa taatan subscribe, like, comment akkasumas saayibboottan keessaniif share godhuudhaan walii akka raabsitan gamanumaan isiniif dhaamna. Turtii biraatiin hanga walitti deebinutti gamanaan nageetti isiniif.